Akkam jirtu fayya keessanii? The Method of Science barnoota baayoloojii kutaa 11ffaa mala saayinsawaa kan jedhurraa eegalla boqonnaa tokkoffaa. Innis scientists investigate natural events to try to find out exactly why and how they happened. Kana jechuun saayintistoonni taateewwan uumamaa qoratanii maaliif akka ta'e sirriitti baruuf yaalu. Why and how they happened. Maaliif akka ta'e taateen sun akka sirriitti baruuf ni yaalan jechuudha. To arrive at an answer, they needed consolves evidence that is certain factory cases the events. Akkasumas to arrive at an answer. Akkasumas maalitti? Akkasumas akkamitti akka ta'e deebii tokko irra ga'uuf maal jee very often deebii tokko irra ga'uuf they needed conclusive evidence that certain factory cases events. Murtee ta'uu qabu. Deebii tokko irra ga'uudhaaf murtee ta'uu qabu ragaa wanta murtaa'e tokko taatee sana akka fiduuf agarsiisudha. Taateen sun akka fidu kan agarsiisudha. Very often yeroo baay'ee this kind of evidence can only be obtained by carrying out experimental. Yeroo baay'ee very often gosa kana ragaan argamu kan danda'u yaalii raawwachuudhaan qofa. Without experimental. You will learn how to proceed from identifying the problem to planning and carrying out an investigation in such a way that the result will enable you to conclude that the factor you are investigating does or does not cause the event to happen. Rakkoo jiru adda baasuu irraa kaasee hanga karoora baasutti akkamitti akka ta'e ni baratu. Akkasumas qorannoo haala bu'aa isaanii akka ta'u taasisa. Taasisuun akka bu'aa isaa san taasisu ni godha. Taasisu yookiin geggeessu. Sababni ati qorachaa jirtu akkasumas akka ta'e akka xumurtu san maal kan godhudha? San kan si dandeessisiisu kun you are arrive investigation does wanti kan inni si dandeessisiisu sun faktariin akka inni ati wanta qorannoo san irra geggeessuun kan si taasisu sun maal kan si dandeessisu sun yookaan immoo hin taasisne sun does not keezisii taatee sana akka raawwatamu. Cases the event to happen. Taateen sun akka kan raawwatamu kan taasisu sun along the way. Karaa irrattis ni argattu. Taateen irratti wanti san irra karaa getting along the way you will see how some of the greatest biologists have used this scientific method in their investigation. Karaa irratti ittis ni argattu. Akkamitti ogeeyyonni baayoloojii gurguddoon greatest biologists have used the scientific method. Baayoloojistoonni gurguddoon tokko mala saayinsii kana itti fayyadamaniiru. Qorannoo isaanii keessatti akkaataa gabaasa qorannoo isaanii keessatti jechuudha. Maal itti fayyadama? Qorannoo isaanii keessatti itti fayyadamanii jiru jechuudha. Biology scientific method investigation itti fayyadamanii jiru. You will also learn how to write a report. Akkasumas akkamitti akka gabaasni itti
gabaasni itti barraa'us barsiisanii jiru jechuudha. On scientific investigation in such ways that the scientists all over the world will be able to instantly recognize the stages in your investigation and carry it is out for themselves if they want to check your results. You will also learn how to write a report. Qorannoo saayinsii irratti haala saayintistoonni hundi jiranii jirudha. Addunyaa kanarra saayintistoota maal jiran keessattuu jiran battalumatti adda baasuun dandeessa turte. Qorachuun yeroo sakattaatu barbaadan ofii isaaniitiifuu raawwachuu ni danda'u. Bu'aa saayinsii sanaati jechuudha. Your result. Want to check your result jechuudha. Akkasumas yeroo gabaasa tokko wanta tokko ni barreessinu kanarratti jechuudha. Qorannoo gabaasichaa barreessitee ibsuu irratti ogeeyyiin kunniin you will also learn how to report on a scientific investigation in such a way that scientists all over the world would be able to instantly. Qorannoo isaanii keessatti akkaataa gabaasa itti barreessan. You will also learn how to write report. Akkaataa gabaasa itti barreessan ni baratu. Qorannoo saayinsii irratti haala on the science investigation haala saayintistoonni irratti hundaa'uudhaan in such way that scientists over the world saayintistoota addunyaa sadarkaalee keessa jiran irratti battalumatti addaan baasuun dandeessisuu turan. Adda baasu investigation maal kan godhu recognize kan godhu ture. This stages in your investigation adda baasu kan turanidha. Qorannoon kunis yeroo sakattaatu barbaaddu ofii isaaniitti raawwachuun bu'aa isaa akka kan qabu kan taasisu jechuudha. Kan bu'aa isaa akka kan agarsiisu kan taasisu jechuudha. Bu'aa isaa kanarratti kan agarsiisu kan taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma saayintistoonni tokko wanta addunyaa irratti argamullee haa ta'u wanta firii pilaanetoota firii haa qoratu fuulduratti ni ilaallata. Pilaaneetii firii qorannoo satellaayitii urjii irratti illee lubbu qabeeyyii hedduu yoo geggeessan dura ijaaniin observation godhan fuulduratti itti deemni ilaalan ergi ilaaltee booddatti hiika itti kennee wanta san bu'aa sana geggeessa jechuudha. Inni taanu mata durichi itti aanu maal jedhaa? What is the science of biology?